Namoonni kuma afurii ol ta'an Yesus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii gorachuudhaan erga amananii cuuphaa bishaanii raawwatan. Lammiilee Yuugaandaa guyyaa dhumaa baqachuudhaan kibba Itoophiyaa naannawaa Nyaangaatoom qubatanii turan kan jedhaman miseensonni waldaa tokko baatiiwwaniin booda mootummaa Itoophiyaatiin gara biyya isaaniitti deebifamuun isaanii dhaga'ame. Naannoo Amaaraatti humni nageenyaa fi jiraattonni walitti bu'uudhaan miidhaa guddaan dhaqqabee jira. Maaltu uumame kanallee isin biraan geenya. Naayijeeriyaatti bidiruun dhidhimuudhaan namoonni 150 du'uun isaanii dhaga'ame. Namoonni dhuman kunniin affeerraa cidhaatiif imalaa akka turan odeeffametu jira. Oduu kanaaf oduulee biroo bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Sagalee Kiristiyaanota Maraatee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'ullee haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalama. Like share gochuudhaanis immoo yaada keessan immoo koomentii irratti nu qooduudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita gadhiifaman akka isin naqqaban gochuu hin dagatina isinin jenna. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Namoonni 4,000 ol ta'an cuuphaa bishaanii raawwatan. Qarqara galaana kibba Kaalifoorniyaatti guyyaa Peenxeqoostee sanbata guddaarraa yookaan dilbatarraa namoonni 4,000 ol cuuphamuun isaanii dhaga'ame. Kunis qaama sagantaa haaromsa waldoota kiristiyaanaa hedduudhaan qophaa'edha jedhamee jira. Caamsaa 28 waldoonni gara 300 ta'an alaabaa sagantaa Baptized Social jedhuun gara Piraates Koovee dhufan namoonni 4,166 cuuphamuun isaanii dhaga'amee jira. Paastoroota adda duree waldaa Ocean Church Kaalifoorniyaatti argamu keessaa tokkoo fi namoota saganticha duuba jiran keessaa tokko kan ta'an Pastor Mark France yeroo kadhannaa caamsaa bara 2022tti deebi'ee turetti Waaqayyo sagantaa akka raawwatu mul'ata akka isaaf kenne The Christian Postitti himee jira. Francis itti dabaluudhaan akkas jechuun dubbatee jira. Akka amantootaatti yeroo hundaa waan Yesus nu gaafatee fi nu ajajeef bitamuu barbaanna. Gorsitoonni koo gochoota akka kadhachuu, ajajamuu, Waaqayyoon dhaga'uu fi cubburraa fagaachuun salphaa akka ta'e nu barsiisaniirus jedhee jira. Waldaan isaa kanaan dura Price Cove Beach dabalatee qarqara galaana naannoo sanaa irratti sagantaa cuuphaa kan qopheesse yoo ta'u, Firaansiin cuuphaadhaaf namoota akkasii arginee hin beeknus jedhee jira. Maddi Christian Postidha. Lammiileen Yuugaandaa bara dhumaa baqachuudhaan kibba naannoo Itoophiyaa Nyaangaatoom qubatanii turan kan jedhaman miseensonni waldaa tokko baatiiwwanii booda gara biyya isaaniitti akka deebi'an taasifaman. Namoonni miseensonni waldaa tokkoo fi lakkoofsaan 80 ta'an gara Itoophiyaa deemuun akka nyaata lagachuun soomarra turaniif paasteriin isaan amansiisuu aangaa'onni Yuugaandaa dubbatan. Hordoftoonni amantichaa kunniinis yoo guyyaa 40 sooman Kiristoos wajjin wal agartuu jedhamuun isaanii ibsamee jira. Wayita ammaatti humni poolisii Yuugaandaa Paaster Saayimaan Opolot nama jedhamu to'achuuf yaalii taasisaa jira. Namoonni aanaa Sireeree kan kutaa baha Yuugaandaatti argamu irraa ka'uun fageenya dheeraa qaxxaamuruun kibba Itoophiyaa qabatanii turan kanneenis waa'ee baay'ina isaanii fi kaayyoo imala isaanii irratti ragaalee adda addaatu bahaa ture.
Namoonni kanneen ergama amantiif gara Itoophiyaa dhufan kan jiran yoo ta'u, kanneen baqannaa guyyaa dhumaatiin kan wal qabatu jedhanis ni jiru. Gama biraatiin ammoo namoonni kunneen ganda Yugaandaa keessaa akka tasaa baduu isaanii tarii harka namoota karaa seeraan alaa nama daddabarsaniiru yaaddoo jedhus uumee ture. Baqannaa guyyaa dhumaa yookaan bara dhumaa imala namoota kanaa ilaalchisee gabaasaaleen duraan ba'aa turan akka jiranitti lammiileen Yugaandaa 250 ta'antu guyyaa dhumaa baqachuudhaan Itoophiyaa seenuun isaanii himamee ture. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Mallas Alam lammiileen Yugaandaa 100 lakkaa'aman guyyoota dhumaa baqachuudhaan naannoo kibba Itoophiyaa gara biyyattii seenuun gara Nyaangaatoom jedhamutti argamuu jedhee ture. Ambaasaadderichaan alattis miidiyaaleen Yugaandaa akkasumas imalli namoota kanneenii kan guyyaa dhumaatiin wal qabate ta'uu bal'inaan gabaasanii turan. Ergamni imalichaa dhimma amantaati jedhu. Gama biraatiin ammoo daa'immanii fi dubartoota dabalatee lammiileen Yugaandaa Itoophiyaa seenan 277 ta'uun isaanii ibsuudhaan namoonni kunneen gara Itoophiyaa kan dhufan kadhannaadhaaf malee guyyaa dhumaa baqachuu miti jechuudhaan BBC'tti himanii kan turan bulchaan ittaanaa aanaa Nyaangaatoom obbo Lookiyaanigaa Murlee turan. Lammiileen Yugaandaa kunneen yeroo sanatti kutaa keessummaan itti simatamu bataskaanaa fi manneen namoota dhuunfaa keessaa boqochiifamuu isaanii ibsuun kanaan duras namoonni afaan tokko dubbatan Keeniyaa, Turkaanaa, Sudaan Kibbaa fi Yugaandaa irraa dhufanii akka turan dubbatanii jiru. Kana malees dubbii himaan waldaa aadaa waloo naannoo namoonni kunneen jiraatan Gabriel Opolot akka jedhanitti namoonni badan jedhaman 273 kunneen hawaasa Keeniyaa fi Itoophiyaa waliif firooma akka qaban amanan biraa ergama nagaa fi amantaatiif imalan jedhanii jiru. Soomaaf kadhannaa guyyaa 40 ilaalchisee Baatii Gurraandhalaa bara 2023 irraa kaasee waa'een imalaa namoota kanaa baay'ee mata duree ijoo ta'ee erga tureen booda amma 80 isaanii gara Yugaandaatti deebi'uun isaanii dhaga'amee jira. Jarreen kunneenis Yugaandaatti miseensota waldaa Christ Discipline Church jedhamu ta'uu isaaniitu himame. Baadiyyaa biyyattii irraa ka'uun fageenya kiiloomeetira 50 qaxxaamuruun kibba Itoophiyaa ga'uun isaanii kan himame namoonni kunneen erga gara biyya isaaniitti deebi'aniin booda waan isaan mudateera jedhan aangaa'ota biyyattiitti simanii jiru. Namoonni kunneen paasteriin isaanii Opolot jedhaman osoo adda hin kutin guyyoota 40 yoo soomaan kadhatan guyyoota 14 keessatti Yesuus waliin wal agartuu jechuun itti himeera jechuun dubbii himaan ministeeraa dhimma biyya keessoo Yugaandaa dubbataniiru. Dubbii himaan obbo Saayimaan Mudeenii ulaagaan Yesuus wajjin wal arguu kun jalqaba irratti dirqama Itoophiyaatti argamuun akka isaan irraa jiraatuu fi guyyoota 40 keessaa 14 soomuu akka qabanillee ibsaniitu jiru akka paasterichi ajajetti. Sun akka ta'uuf ammoo Itoophiyaatti argamuun jalqaba kan jedhan paasterichi addunyaan battalumatti baddii jechuu isaanis Daily Monitoring gabaasee jira. Lammiileen Yugaandaa kunneen Itoophiyaa seenuu isaanii aangaa'onni erga hubataniin booda akka gara biyya isaaniitti deebi'aniif haalli nagaa mijeeffamuu fi itti deeggarsi taasifamaa fi akka tures AFP'n gabaasee jira. Dubbii himaan ministeera dhimma biyya keessoo Yugaandaa gareen barsiiftotaa fi hojjetoota mootummaa of keessaa qabu kun nyaata gahaa malee gara Itoophiyaatti waan imalaniif kan baay'ee dadhabanis jiraachuu isaanii himaniiru. Namoonni kunneen attamiin gara Itoophiyaa seenanii fi gara Yugaandaattis geejjiba akkamiitiin akka deebi'aman ilaalchisee kan jedhame hin turre. Odeessa itti yeroo darbinu naannoo Amaaraatti humni nageenyaa fi jiraattonni walitti bu'anii miidhaan qaqqabuun dhaga'ame.
naannoo Amaaraa godina Goojjam dhihaa magaalota Finoota Salaam, Jigaa fi Dambacaa keessatti humnoonni nageenyaa fi dargaggoonni walitti bu'uun miidhaan namarra ga'uu jiraattonni fangaa'onni mootummaa BBC'tti himuun isaanii dhagahameera. Jiraataan magaalaa Finoota Salaam walitti bu'insaa amma mudatee fi miidhaa qaqqabsiise dura walitti bu'insi biraa akka ture BBC'tti himan. Rakkoon nageenyaa magaalaa Finoota Salaam kan eegale wiixata darbe gaafa Waxabajjii 12/2023 ta'uu kan himan jiraataan kun ka'umsi walitti bu'insa kanaa hokkora magaalaa Dambacaatti lubbuu galaafate ta'uu ibsanii jiru. Sababa kanaan magaalaan isaan keessa jiraatan Finoota Salaam keessatti mormiin uummataa geggeeffamuu ibsan. Raayyaan ittisaa gara Finoota Salaam dhufaa jiraachuunis odeeffame. Dargaggoonni hireen jiraattota Dambacaa mudatee asittis ta'uu mala yaaddoo jedhuun sa'aatii laaqanaatti ba'anii daandii Dambacaa irra dhufu cufan jedhu. Isaa booda daandiin Bahar Daar irraa gara Finoota Salaam dhufus cufamee jedhu. Jiraattonni raayyaan ittisaa gara magaalattii seenuu hin qaban akkasumas faannoon hidhannoo hiikachuu hin qabu dhaadannoo jedhu dhageessisaa turan jedhu. Namni BBC'n dubbise kun jiraattonni osoo gara nagaadhaan yaada isaanii ibsataa jiranii miseensi humna nageenyaa mootummaa tokko uummata irratti dhukaasuun miidhaa geessisee jechuudhaan BBC'tti himan. Kana hordofuun poolisiin magaalattii dhukaasa baneen namoota 8 irraa miidhaan ga'uu ibsa kennanii addeessanii jiru jiraataan naannichaa. Kun erga ta'ee booda yaalii abboota amantaa fi jaarsolii biyyaatiin taasifameen dargaggoonni hidhamanii turan hiikamuu fi magaalattiin gara sochii dileesheetti deebi'uunis himamee jira. Itti gaafatamaan kominikeeshinii mootummaa godina Goojjam lixaa obbo Zammanuu Taaddalaa ibsa gadi fageenyaa kennuu irraa of qusatan illee rakkinichi mudatee akka ture BBC'tti himanii jiru. Odeessa keenya xumuraatiin Naayijeeriyaatti bidiruun dhidhimuun namoonni 150 dhumuun isaanii himame. Bidiruun namoota hedduu feetee turte tokko Naayijeeriyaa laga Niijaar jedhamu keessa dhidhimuun namoonni hedduun dhumuun isaanii dhagahamee jira. Namoonni du'arraa oolan ammoo madaanii jirus jedhee jira BBC'n ibsa baaseen. Namoonni kunniin bidiruu kanaan gara bakka qophii cidhaa imalaa akka turan kan gabaase BBC'n bidiruun kun guyyaa wiixataa bulchiinsa Niijaar irraa gara Kiwaaraa imalaa akka turte aangaa'onni naannichaa himan. Maddi balaa kanaas maal akka ta'e hin baramne. Bulchaan naannoo Kiwaaraa Abdul Rahamaan Abdul Razaaq akka jiranitti baay'een du'uu fi kaan bakka buuteen isaanii dhabamuun sodaa guddaa uumeera jedhanii jiru. Akka duree amantii Paateegiitti bakka balaan kun itti mudatetti namoonni 150 ol du'uun isaanii mirkanaa'eera. Bulchaan naannoo Kiwaaraa gadda olaanaa itti dhaga'ame maatiiwwan fira isaanii balaa kanaan dhabaniif dabarsanii jiru. Lubbuu baraartonni ammalleen barbaacha itti fufanii jirus jedhamee jira. Balaan akkanaa kunis Naayijeeriyaa keessatti baratamaa dhufeeras jedhamee jira. Baatiiruma darbe keessa bidiruun tokko dhiyeenya bulchiinsaa Sokotootti dhidhimtee namoonni 14 du'uun isaanii ni yaadatama. BBC irraa odeeffanne. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godha. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa odeessi kiristiyaanummaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa haaraa qabannee amma siniif dhiyaannutti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u sinin jenna. Yeroo jalqabaaf qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u haala tokko gadi tuquun akkasuma like share gochuudhaan koomentii irratti illee yaada keessan nu qooduudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti ga'ee keessan ba'a. Karaa fuula weebsaayitii keenyaas odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaan argadhaa siniin jecha
liinkii weebsaayitii keenyaa koomentii jalqabaarra isinii keenyaa isarrallee gadi tuquudhaan mallattoo sabskraayibii karaa harka keessan mirgaa moobaayila keessan xummura miil jalatti isinii dhufu gadi tuqaa. waan hordoftaniif ulfaadhaa. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo haaraadhaan ol argina. Masitti nagaan tura.